akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee udirra. Guyyaa kadhaa godina Wallaggaa magaalaa Shambuutti waraanni barataa yuunivarsiitii eebbifamaa ajjeesee gate. Sagalee qeerroo muddee 24,2020 waraanni humna addaa Oromiyaa jedhamee waamamu guyyaa kadhaa godina Wallaggaa magaalaa Shambuu keessatti muddee 22,2020 barataa yuunivarsiitii Samaraa waggaa sadaffaa kan ta'e barataa Gaaddisaa Bojjaa Damee Ikoonomistii kan baratu muddee 23,2020 ajjeefamee reeffi isaa badhee irraa argame. Humni waraanaa kun barataa Gaaddisaa muddee 22,2020 magaalaa Shambuu keessaa qabee waajjira poolisii godinichaatti hidhuun guyyaa sana halkan gadi baasee ajjeesee gatuun muddee 23,2020 reeffi isaa daandii irratti argame. Guyyaa kadhaa gara bakka dhaloota isaa aanaa Amurruutti reeffi barataa Gaaddisaa muddee 24,2020 ganama akka ergameen hiriyaa isaa Gullallee Wuditti himeera. Maatii fi firoottan isaa akkasumas jaallattootaa fi hiriyoota isaatiif walumaa gala uummata Oromoo ajjeechaan kun isaanitti dhagameef jajjabina hawwina. Muddee 24,2020 lolli Walloo aanaa baatee fi itti fufeera. Humni diinaa kallattii lamaan furga'ee cabsee seenee miidhaa hawaasarratti raawwachuuf mana gubuuf isaa qophaa'ee dhufe humna qeerroo Wallootiin rukutamee akka gara boodaatti shigiga'u dirqisiifameera. Qeerroo Walloo kan durii daran walitti dirmatee diina kana adabuuf qophii xumurateera. Qeerroo Walloo jabaadhaa diina adabuun aadaa keessanii uummanni Oromoo bal'aan isin wajjin jira. Hogganoonni godina keenya burjaajii uumuu dhiisaatii uummata keessa wajjin dhaabbadha. Oduu injifannoo koonyaa lixaa muddee 24,2020 godina Wallagga Bahaa Ona Gudayyaa Billaa bakka Caaccoo Guuteetti tankaarfii ilaalessaa fudhateen hedduu ajjeesuun kaan ammoo madoon adabuun meeshaa waraanaa EKM 16 nyaata waraanaa koshoroo kaartoonii 4 olii fi istiqaalii keeshaa tokko mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Injifannoon uummata Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoo woboon sadarkaa bosonaatti sakatta'amuurra darbee jira. Diinnis kana godhee dadhabnaan ofirra garagalee jira. Boqonnaan keenya itti aanu bakka loltoonni gabroonfataa qubatanii jiran kaambii diinaa irratti tankaarfii fudhachuun diina bittanneessutti ceena. Imalli faana dhugaa kan abbaa dhugaa Oromootiin durfamu akkuma itti fufetti jira. Fuulli keenya gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti. Qophii lolaa gochaa kan turre waraanni Suudaan yeroo ammaa loltoota Itoophiyaa waliin lola jabatti seenanii beekameera. Haleellaan Suudaan galgala kana jettiiwwan waraanaa fi helikoophteraan kan deeggarames jedhameera. Yeroo wal dhibdeen siyaasaa biyya keenya keessaa uumamee jiru uffata waraanaa uffatuun dhaadatuun kan beekaman muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad har'a garuu weerara biyya alaa kana ilaalchisee hafuurri isaanii itti citee jira omtuu hin dhagaamne. Odeessa boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa guyyaa boruutti muddee 25,2020 jaarmiyaa siyaasaa mormitoota 47 waliin walgahii ta'uuf akka waamicha dabarse Itoophiyaa Insider fuula weebsaayitii isaanii irratti ibsanii jiru. Akeekni walgahii kana gabatee yeroo filannoo itti geggeeffamu beeksisuuf dhimmoota filannoo biroo irratti akka ta'e Saalooniyaa Shimallis sabquunnamtii boordichaa akka beeksifte barameera. Filannoon dhugaan geggeeffamuu kan danda'u hidhamtoota siyaasaa Oromoo hundaa fi waajjiraalee cufaman banuu qofa otoo hin taane nagaa fi tasgabbiin akkasumas goolama siyaasaa gaanfa Afrikaa addatti ammoo Oromiyaa mudate furuun akka dursu himamaa
ture. Amma saalli kun hanga hin furamnetti filannoon akka qabeessa diimokiraatawaa fi hirmaachisaa ta'e hin jiraatu. Filannoon dura nagaatu dursa. Biyya naga qabdu keessatti filannoon barbaachisa. Biyya naga hin qabne keessatti filannoo maaltu jira? Filannoon kan keessanumatu ta'a afaan qawwee irratti waan xiyyeeffateef ulaa nagaa danqarattanii jirtu. Gaafa ulaa nagaa danqarrii irraa bantan qofa filannoon haqaa geggeeffamu akka qabu ummanni Oromoo beekuun dirqama. Filannoof jedhamee kanneen amma armaan oliitti mataa tuquuf yaale sossobbii ummataan duubatti harkisan yookaan ittiin haguuganidha. Kana jechuun hidhamtoota siyaasaatii fi waajjiraaleen hidhamtoota siyaasaa wal dabalatee dhaabbichaa akka banamu jechuun isaanii ummanni riba isaatti deebi'ee akka ofirraa diriirfatee rafuufi hiikkaa biraa tokkollee hin qabu. Sochii gochuun duratti sochii godhame kana otoo galmaan hin gaafanne nuuf deebi'e jechuun ammoo abjuudha. Abjuun keessan isinuma hidhanii ol deebisanii baatii 5 hanga 6tti to'annoo seeraa jedhamanii ulaa isinitti danqaranii gaafa rakkoon itti jabaatte rakkoo sana tankaarfachuuf gadi furamu kun ammoo boru deebisanii ulaa sana isinitti danqaruun waan hin oolle. Yaa ummata keenya sossobbiin bira darbite ammoo gabrummaa dhuman qabnee fi nama mataan hallayyaa seenedha. Hallayyaa sana seenuun ammoo dirqama erga ta'ee booda dirqama isinirra jiru baattanii osoo hin seenne baachisiiftanii seenutu isinirra jiraata. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kana deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udirraa gamanumaan oraa bulaa. Like, share, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha.